Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Ta'an suuraan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatinaa. Hunda dura hordoftoota amantaa muslimaatiin baga ayyaana idil adahaa bara 1447ffaan isin ga'e kan baranaa kan bare hedduu isiniin jennee jirra. Ayyaanni ayyaana gaarii, ayyaana milkii akkasumas kan jaalalaatii fi kan nagaa nu hundaafuu haa ta'u isiniin jennee jirra. Gara murta duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Ayyaanni idil adahaa hordoftoota amantaa muslimaatiin akka guutuu biyyattiitti akkasumas akka guutuu addunyaatti guyyaa har'aa kana haala ho'aan kabajamee oolee jira. Oduun itti aanu gamtaan Awurooppaa affeerraa taajjabii filannoo piippina affeerte hin hirmaadhu jechuudhaan gaaffii piippiin dhiyeessiteef yeroo lammaffaaf kufaa taasisee jira. Filannoo marsaa torbaffaa wal qabatee The Economist gabaasa baasee ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad yeroo lammaffaa filannoo biyyoolessaa mo'atuu isaa mirkaneeffatee jira. Garuu Itoophiyaan duratti wanti jedhu immoo gaafii keessa jira jechuudhaan gabaasa baasee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu ajjecha Jeneraal Piippii lixa Oromiyaa giddaa ayyaana iddoo addaa gaara Dichoo jedhamutti raawwatame qindoomina keessoo waraana mootummaatii fi namoota hidhataniin raawwatame jedhamee jira. Kanaan wal qabatee namoonni garaagaraa yaada garaagaraa dhiyeessanii jiru. Jeneraal Kamaal Galchuu dabalatee namoonni biroo hedduun keessoon waraana mootummaa kan burkutaa'e jedhanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaatii fi giddugala Oromiyaatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun koloneela ajaja waraana mootummaa PP dabalatee namoota hedduu addunyaa kanarraa godaansuun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun hedduus booji'uun injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaatii hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra. Isin biraan geenna. Oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Irra deebi'uudhaan hordoftoota amantaa muslimaatiin baga ayyaana idul adahaa bara 1447ffaan isin ga'e kan baranaa kan bare hedduu isiniin jennee jirra. Gatima gara oduu amma qabadheetti yeroo dabru ayyaanni idul adahaa bara 1447ffaan hordoftoota amantaa muslimaatiin akka guutuu biyyattiitti magaalaa baadiyyaatti akkasumas akka guutuu addunyaatti muslimootaan guyyaa har'aa haala ho'aan kabajamee oolee jira. Har'a magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota biyyattiitii fi akkasumas baadiyyaa biyyattiitti sirna ho'aan kan kabajame yoo ta'u nagaan xumuramuun isallee gabaafamee jira. Oduun itti aanu gamtaan Awurooppaa affeerrii taajjabbii filannoo bilxiginna marsaa torbaffaa kufaa taasisee jira. Gamtaan Awurooppaa affeerrii taajjabii filannoo marsaa torbaffaa bilxiginnaan akka irratti argamuun taajjabu gaafatanis irratti hin argamu hin taajjabu jechuudhaan fudhatuu dhabuu isaa The Economist gabaasee jira. The Economist itti dabaluudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad yeroo lammaffaaf filatamuu isaa mirkaneeffatee jira. Garuu Itoophiyaa gara duraatti wanni jedhu hin beekamne jedhee jira. Filannoo bilxiginnaa torbaan dhufu gaggeeffamuun wal qabatee uummanni miliyoona 57 kaardii filannoo fudhatee diina qaanessee jira jechuudhaan aadde Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee dubbatanii turan. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee haala kanaan kaardiin fudhatamuu haa ibsitu malee akkaataan kaardiin itti kennamaa ture komii guddaa kaasaa turee jira. Namoonni bakka lamatti akka filannoo raawwatan kaardiin kan kennameef akka ture akkasumas namoota umriin isaanii hin gahin hundatti kaardii dirqamaan qoodaa turuu fi keessattuu barattoota manneen barnootaa sadarkaa gadii hunda irratti hirmaachisuun kaardii akka fudhatan hiriirsiisanii yeroo garaagaraatti barattoota umriin isaanii xixiqqoo ta'e hunda kaardiin kennamaafii ture. Kanaanis wal qabatee xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammadis yeroo garaagaraatti irra deddeebi'uun yaada irratti kennaa turuudhaan mormaa turee jira. Aadde Adaanech Abeebee immoo wanta kanatti ta'aa jiru quba hin qabdu fakkaata. Namni miliyoona 57 kaardii filannoo fudhate jechuudhaan haala baay'ee dinqisiisaa ta'een yeroo ibsitutti
namoonni dachaa filannoo akka raawwatan kaardiin dachaa kennamaafii turuu fi akkasumas ijoollee xiqqoolee umriin isaanii filannoo hin gahin kaardii itti qooduun lakkoofsa miliyoona 57 kana keessa ni jiramoo hin jiru waan jedhu ni beektimoo hin beektu kan jedhu isimaaf dhiifna. Kun akkuma jirutti ta'e Itoophiyaa Insider illeen filannoo kana irratti taajjabbiidhaan hin argamu jechuudhaan kan irratti hin argamne ta'uu isaa beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e ganna 5 duras filannoo marsaa 6ffaa irratti jechuudha gamtaa Awurooppaatii fi affeerraa fi waamichi taajjabii filannoo marsaa 6ffaa kiiloo 4 dhiyaateefii ture. Garuu yeroo sanis gamtaan Awurooppaa waamicha isaa taasifame kufaa taasisee ture. Yeroo sanitti gamtaan Awurooppaa filannoo marsaa 6ffaa biltiginnaan gaggeessitu irratti akka hin hirmaanne akka sababaatti kan dhiyeesse tokkoffaa lolli biyyattii keessatti babal'atuu fi nageenyi biyyattii rakkoo hamaa keessa jiraachuu inni biraa adeemsa filannoo yeroo sanitti gaggeeffamuuf tureen walqabate dhiibbaa fi iftoominni dhabamuun walqabate filannoon dimokiraatawaa ta'a waan jedhu amanuu dadhabuu irraa kan ka'e sababni inni biraa gamtaan Awurooppaa dhiyeesse immoo garaagarummaan biyyattii keessatti akkaan hammaatu dinagdeen biyyattii kufuu fi rakkoon biyyattii akkaan hammaatu irraa kan ka'e filannoon dimokiraatawaa ni gaggeeffama wanti jedhu gaafii keessa galu irraa kan ka'e kiiloo 4 waliin walii galuu dadhabuudhaan affeerri taajjabbii bara sanatti taasifamee fi ture kufaa taasisee jira. Kan bara kana immoo haala caaluun rakkoon hamaan biyyattii keessa waan jiruuf akkuma bara sanaatti baranas kufaa taasisee jira. Oduun itti aanu ajjechaan tibbana lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Giddaa ayyaanatti ajajaa waraana PP ol'aanaa yookaan jeneraala tokko irratti raawwatame mormii fi dubbii guddaa kaasee jira. Ajajaa waraana PP yookaan jeneraala waraana PP kana eenyu ajjeese kan jedhuu fi maddeen odeeffannoo garaagaraa kennaa turan. Odeeffannoon nu geellee tokko faannootu ajjeese kan jedhu yoo ta'u inni biraa immoo waraana bilisummaa Oromootu ajjeese kan jedhudha. Kanas ta'ee sana ajajaan yookaan jeneraalli waraana PP kun kan ajjeefame qindoomina keessoo waraana mootummaatii fi akkasumas qaamota hidhataniini jechuudhaan maddeen garaagaraa yaada dhiyeessanii jiru. Akkuma jirutti ta'e ajjechaan jeneraala kanarratti raawwatame dubbii ijoo ta'ee jira. Gara guddaa jeneraala PP kana kan ajjeese faannoodha kan jedhu maddeen odeeffannoo garaagaraa kan gabaasaa jiran yoo ta'u kun immoo naannoo Oromiyaa keessatti ajjechaan kun humnoota kanaan yookaan jeneraala kanarratti kan raawwatu ta'e keessoo waraana PP kan nyaatame ta'uu waan ibsu jechuudhaan hedduu yaada kennanii jiru. Jeneraal Kamaal Galchullee yaada kana cimsee jira. Kanaan walqabatee iccitiin ajjechaa jeneraala kanaatiin walqabatee bilbilaan yeroo haasa'amu bahe miidiyaa hawaasaa kana irra naanna'aa jira. Icciticha garuu mirkaneeffachuu baannus iccitiin akka itti aanu kanatti gabaabsinee isiniif qabannee jirra. ጠዋት 12 ሰዓት አካባቢ ከኦፕሬሽኑን ሲመራ ከቆየበት ከጊዳ አያና ወደ ነቀምት ለስብሰባ እንደሚሄድ ተነገረ እና ለዛም አጠቃላይ ጓዝ እየጠረነፉ እንደሆነ ሰማን ማለት ነው። ከነቀምት ከጊዳ አያና ከተማ ነው መረጃ የደረሰ። ይሄም ከአንድ ሰው ሚስጥር ነገረን ማለት ነው። ስለዚህ ሰገሌ ከነራ አከዳጌተኒቲ ነሞኒ ሀሳ ታሲሰን ኩኒን miseensota faannooti. Haasaa isaa keessatti akka jedhaa jirutti jeneraalichi kun giddaa ayyaanaa irra gara naqqamte walgahiidhaaf akka deemu itti himamee jira. Kan itti himees keessoo waraana mootummaa keessaa ta'uu ifoomsee jira. Kana booda hoo maal godhan kan jedhu akka itti aanu kanatti waliin haa dhageeffannu. ምን አረግን እኛ እዛ አካባቢው ላይ አልነበረም። እኛ ኃይል ግራቅ ብላ ከአንድ አካባቢ የነበረች 2 ሻለቃ ነበረች እና እሷን ሻለቃ በቀጥታ ይሄን ኦፕሬሽን እንድትሰራ በፍጥነት መንገዱ 2 ሰዓት ጉዞ ያስኬዳል። የኛ ኃይል ካለበት ማለት ነው። እነዚህ 2 ሻለቃዎች ካሉበት 2 ሰዓት የእግር ጉዞ ያስኬዳል። ስለዚህ ረጅም ተራራ ነው መንገዱ። እሱን 2 ሰዓት ተጉዘው ቦታውን ይይዛሉ። ቦታው ደግሞ በጣም ስትራቴጂክ ቦታ ነው። akkuma viidiyoo kana irraa dhageettanitti kana booda humnoonni kunniin wanti isaan taasisan humna shaalaqaa lama fageenya sa'a 2 bakka haleellaan itti raawwatame kanarraa jiran garas akka deeman ajajanii jiru. Humni kunis bakka isaan dhaqqabuudhaan iddoo qabatee akka eegedha kan dubbatan. የሚሄድ መንገድ ነው የዲቾ መንገድ። እዛ ቦታ ላይ በሁለቱም በኩል 2 አርቢጂ ተቀባበለ ማለት ነው። ስለዚህ የመኪናውን መምጣት ነበር የሚጠባበቁ። መኪናው እየመጣ እንደሆነ ተነሳ። ከጊዳ ልክ ተነስቶ የጀሬ ሲደርስ ያው
የጀሬት ደርሷል አሁን ተባሉ። ከዛ አልፎ ወረዶሮ የሚባል አካባቢ ሲደርስ አሁንም እየተጠጋ እንደሆነ ያው ኃይል 8 መኪና ኃይል ከሁለት ሬጅመንት የተወጣጣ ኃይል ነው። ምን አይነት መኪኖች ናቸው አጅበውት የነበሩት? akkuma asirraa dhageettanitti yookaan immoo akka isaan jedhanitti humni ergame kun dhaqee bakka qabatuudhaan jeeneraalicha konkolaataa 8 marfamee deemu eegan. Akka jarri jedhanitti konkolaatota 8 jeeneraalicha marsanii deeman keessaa 5 oraal yoo ta'an 2 immoo sirii F'dha, 2 immoo tasaabii yoo ta'an tokko Ayisuuzudha jedhanii jiru. Isa kana odeeffannoo argatan irratti hundaa'uudhaan bakkee qabatanii eegan. Yeroo bira gaan Ayisuuziin dura deemti, Ayisuuzatti itti dhiisanii marsaa lammaffaarra kan jiru haleellaa irratti jalqaban. Hundarratti haleellaa erga raawwatanii booda jeeneraalichi kan ture marsaa lammaffaa irra kan jiru yookaan immoo konkolaataa dura deemutti aanee waan tureef haleellaa irratti raawwatameen waan konkolaataa sanirra jirtu guutumaan guututti dhabama taasifne jedhanii jiru. Walumaa galatti loltoota konkolaattota hafan hunda irra jiran irrattis haleellaa raawwatuun guutumaan guututti hunda isaaniitu akka addunyaa kanarraa godaansan kan himanii fi namoonni 3 qofa harka kan kennatan ta'uu isaa kanarratti ibsanii jiru. Akkuma jirutti ta'e haleellaan jeeneraalicha kanarratti raawwatame akkasumas loltoota isa waliin turan irratti raawwatuudhaan lubbuu loltoota hedduu galaafate kuni iccitiin isaa kallattiidhaan waraana mootummaa keessaa kennamee fi haleellaan kun irratti raawwatame yaada jedhu cimsee jira. Kanaanis walqabatee jeeneraal Kamaal Galchuu dabalatee namoonni hedduun keessoo waraana mootummaa nyaatamuu waan agarsiisu jedhuudhaan yaada kan kennan yoo ta'u hedduun immoo maaltu deemaa jira jechuudhaan gaafii gaafatanii jiru. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaatii fi giddugala Oromiyaatti loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeessu beeksisee jira. Lixa Oromiyaa aanaa mana Sibutti guyyaa kaleessaa caamsaa 26,2026 loltoota mootummaa waliin lola gaggeesse irratti miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa mana Sibuu ganda Bijjiitii iddoo addaa waldaa lalisaa jedhamutti humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun bobbaate miidhaa garaagaraa hawaasa irratti raawwataa turte irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu loltoota mootummaa kanarratti dhaqqabsiisuun kan miidhamarraa hafte baqachiise duubatti deebisuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksisu yoo ta'u humnoonni duubatti deebi'an kun humna dabalataa qabatanii deebi'uudhaan namoota nagaa irratti haaloo ba'uudhaan miidhaa hawaasa bal'aa irratti dhaqqabsiisan jedhamee jira. Haleellaa uummata irratti raawwatanii yookaan namoota nagaa irratti raawwatanii nama tokko kan lubbuu galaafatan yoo ta'u namoonni madeessanis ni jira jedhamee jira. Namni humnoonni mootummaa ajjeesan kunis tajaajila mana amantaa akka ta'es odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti. Kun akkuma jirutti ta'e zoonii giddu galattis waraanni bilisummaa Oromoo kaaba shawaatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessu guyyaa kaleessa isin hin geenye turre guutuun odeeffannoo kana nu gahee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kaaba shawaa aanaa dagamitti loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeessuun miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun akkasumas loltoota PP hedduus boojuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon nu gahee jira. Odeeffannoon nu gahe akka ibsutti lola aanaa dagamitti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo koloneela waraana PP tokko addunyaa kanarraa loltoota isa jala jiran wajjin godaansisuu beeksisee jira. Aanaa dagam ganda leemman qarree koraa jedhamutti lola loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo koloneela loltoota PP tokko dabalatee loltoota PP 13 addunyaa kanarraa du'aan yoo godaansisu 4 immoo madeessuun 7 immoo fayyatti harkaan qabu odeeffannoon gama sirraa nu geette ibsitee jirti. Gama meeshaatiin immoo AKM 8 fi meeshaalee biroollee irraa hiikkatu odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Bakkoota garaagarattis lola loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo magaalota hedduu gadi dhiisisaa jira. Akkasumas konkolaattota waraana mootummaa hedduullee booji'uun hedduus hojiin ala taasisaa jira. Bakkoota lolitti gaggeeffamaa jiru kana walqabate gama mootummaatti maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Barisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nagaatti nu turaan hawwii kennaa nagaatti nu turaa hordoftoonni amantaa musliimaa ayyaana gaarii isiniin jennee jirra.